imma haala ammaarratti hin xiqqoose. Nanni sadeen ture keessi kiyya naayyamu dide. So keessa kiyya hordofee dhufa. Inboxii share walii godha. Haala dhimma araarammaa kanarratti hin dubbadha. Qabxii 2-3-4 irratti dubbadhee baati share walii godha. Rakkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha nagaan koof qilleensa irra bararee akkuma beekamu akkuma kanaan duraa isinaa ga'u jetti biiftuun gadaa gobanaa. Haasaan yoo nurkatti illee akkuma nuun dulloomne yoo nurkatti dulloome yaada tokko namni naga'uunni dhiisuun nurra hin jiru waan dubbannu yaada irratti kennumatu dirqama. Nama 30 hanga baay'een eeggadhu. Kuma 30 isiniin gaafadhu. Suuta walii ergitanii dhaggeeffattu namni ijoo qabu namni dhimmi isaa ilaallatu namni 10 yoo dhaggeeffate faayidaa qabadduule lafa raqaati siisii wacci waan qulqulluu bira namni baay'een hin jiru iddoo ta'eefi quality waan brandii namni baay'een hin bitu iddoo ta'eefi numti danda'utu taa'ee dhaggeeffate bitata. Kanaafuu share godhaati nama 30 biraan ga'a. Egaa nengaa kuniyyuu share naa godhaa garuu amma jateessanitti namoota akka waamtaniif jechuudhaan nagaa deemni waggaa meeqa miidiyaa irra yeroo nagadanne beekeesin nagadadhu TikTokis ta'e maalis ta'e asiin dhimmi na ilaallatu namni dhagee hojiirra oolsheen barbaachisa dheen dhufe. Egaa haala amma yeroo ammaa keessa jiru qabxii jabaa gadi fageessinee immaan Oromoo hundirratti yaaduun nurra jiru. Araara badhaadhinaatii fi abaa'oo bosona keessa turanii sakamuu haa ta'u sakanii haa ta'u araara sanarratti jabeessanee ilmaan Oromoo bakka jirru yaada kana irratti bal'ifnee namoonni baay'ee bebbeekni hayyoonni irratti haasa'ee irratti mari'atee irratti hojjetamuu qaba. Malee isa akka shunkurtii gabaa bitanii dhaqanii bitatanii galanii kun akkas ta'e sun akkas ta'e jedhan otoo hin taane irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaban jedha akka biiftuu gadaa goobanaatti. Egaa gaafan gara ijoo dubbii kootiitti eegalu araara waaqaaf lafa jaallataa waggaa meeqa guutuu dhiigni bu'aa turre araara na yaadadha. Mucaa naannoo kootii yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya galee warri dulloomtan galaa jedhee araara bu'ee jennaan maroon caakaa keessatti hafee gareen tokko galani. Garee mucaa sana maallaqallee gargaarsa ergaafeen ture. Abaawoon yeroo sana galee mucaan suni Amboo keessatti ambulaansii akka oofu akka hojiin kennamuuf godhamee biyya gadii lixa Wallaggaatii ijoollee isaa haadha warraa isaa gatee baqatee mootummaatti dhaqee harka kennatee. Gaafanni mootummaatti dhaqee harka kennatu mootummaan buufuratee hojiillee kennee fi dhumarratti ambulaansii isaa sun duraa tabalaashoftee isa booddee akkan waan hojjetu dhabee rakkatee karataa ta'ee lafa dhaqu dhabee waan butu dhabee waan nyaatu dhabee dhumarratti garuma bosonaatti deebi'e. Kuni nama bur'eessee yoon mucaa kana yaafadhee nan argadhadhee mana abdii qabaa. Nama dararamee siqaay meeqa argee bosonatti deebi'eedha jechuudha. Galee dhaqee harka kennatee ambulaansii yoo cabde ambulaansiin biraa dabaree kan biraa kennamuuf irra ture sila. Nama dhimma badhaadhina beeku akka nama badhaadhina deeggaruutti akka nama badhaadhina jaallatutti akka nama badhaadhinni galma godhattu gara fuulduraatti adeemtu keessaa yoo jiraate ana jedhee yaada ture. Nama ammariyadhee lakkisaa ijoollee galte kana. Bakka itti godha jireenya gaarii gochisiisa bakka gaarii jiraachisa warra kaaniif fakkeenya godha warri kaanis akka isaan ilaalanii galaniif godha jedha isaan akka mana keessatti bitatanii miilla tokko ala kaanii shunkurtii warra baa'oo bosonaa dhaqanii kukkutaa mana asiimmoo damooza nyaataa ijoollee isaanii mana barumsaatti ergataa abaa'oon akka bosona keessa taa'uuf fimmoo yoo waa hojjetame armee koo qabame abbee koo qabame maaloo qabame dhani officially birrii baajetii achi baasa asiimmoo mootummaarraa damooza nyaata jiraatamees dhufee har'as ka'e jechuudha qabsoon haalli ammattiin as ka'e.
warri mootummaa keessa ta'anii waraana caakkaa keessatti gargaaran mootummaa kana keessatti akka araarri bu'ullee hin barbaadan biizinesi yoo inni kun asii kufe isa sanatti darbina maaliif hojii sagaagaltuu qabu jechuudha. Maqaallee dha'uu hin dandeenya. Wanti sodaadhu tokkotu hin jiru. Biiftuun namni bitatee hin beeku. Oromoon na bitate. Oromoodhaaf hin haasaa. Oromoodhaaf hin jiraadha. Oromoodhaaf hin na amanuu dhabuu danda'u. Turee garuu ergin darbee haasa'ee furachuu. Inni galaaf. Mucattii sanattanii na yaadatu. Mucattiin sun akka jettee turte. Mucattiin sun guyyaa tokko akka saasoftee turte. Ayi mucattiin sun eessa dhaqxee gaafa karaarraa dhabamu. So kanaaf iyyuu wantoota ofii keessanii badhaadhinni abaa'oo fidee ol taraaramoo otoo hin taane jalqaba mana isaa keessaa walitti araaramoo dirqama sarra jira. Abaa'oo masaaraa baatee daansiisni wajjin sirbee galee harka kenneedhanii ilmaan Oromoo sassaabanii ofuma keessanii yookiin leenjiftanii achi keessa kaa'attanii araarfachuu dandeessu. Fakkeenyaaf akka kootaatti yookiin namni tokko lama keessa jiraachuu danda'u warruma isin beektan deebistanii fiduu dandeessu. Ergi abaa'oo wajjin araaramuu dandeessanii akkamittiin maroo wajjin araaramuu dadhabdan dhugaa yoo dubbannate yoo maroo dhooti kan citee bahee furate namicha sana akkamittiin deeffachuu dadhabdan. Akkamittiin waraana kan addoddoodhaa dhaqxanii akka nama shunkurtii kaayee madabiidhaan furattanii galtu. Akkamittiin maaliif namicha sanaa wajjin haasoftanii xumuruu dadhabdan warra kanaa wajjin akkamittiin wal amansiistanii warri kunis ta'e kaayyoodhaaf baanii inni soo kaayyoodhaaf bee maaliif isa amansiistanii gara qeetti deebisuu dadhabdan. Rakkoon maaltu jira? So kunuufuu namni beekuuf nama hubachuu danda'uuf nama itti yaaduu danda'uuf kun gaaffiidha. Kun gaaffii guddaadha. Abaa'oo isin har'a galfattan kun immoo na amana. Ji'a tokko lama biddeen nyaachiftanii gaafa reerri karoorri keessaniif adeemsi keessaniif wanti isin fiddaniif wanti isin manatti galchitan akkaataa isin gashin ta'an already leenja'ee jira. Already sagoo rukutuu bareera. Already saamuu bareera. Bofa mataa rukutanii biyyoo irratti yoo fannisan maal godha biyyoo arraabbatee ka'ee fayyee. Simatti ganaa dhumaatiisa garmalee hanna sagar malee rakkina sagar malee dhuma yatti gar malee isa nurratti kakaastanidha. Akkuma durii madhee isaanii qabatanii dur caakkaa keessa beeku malee biyya katamaa keessa hin beekan. Katamaa keessatti amma waan isin taatan tokkoon keessan Adaanechii kee lafa seen jirtutti qawwee funyoodhaan isii kukkutu. Abiyyi kee karaa ittiin argame marzee afaan kaa'anii ajjeesu. Warroota taayitaarra irratti ammallee karaa biraatiin dhangalaasuu danda'u. Jaroota maqaa baa'ootiin fiddan maqaa Oromootiin fiddanii manatti galchitan bakka gaariitti gootanii warroota naggaadee Amaaratu nu ajjeesettee utuu Amaarreen ajjeesin Amaara nyaachisuudhaaf teessu. Media peejii qabattee peejii gurguddaa qabattee utuu sabni biraa waan tokko hin godhin nuun akka kuwaasii warri miidiyaa irraa Oromoo keenya irratti Amaarri kaate hinduuna malee Oromoo keenya Amaaraaf hin dabarsinee laannoodhe akka gowwaa hoo jedhee akka Oromoon achi jiru warri miidiyaa irratti jirta warri isinii kaffalame warri mana isinitti kennan warri jiruu isinii kennan warri beekamtii qabda warri peejii gurguddaa qabdan immoo akkasittiin Oromoo kakaastu. Oromicha sacha gowwaa sacha waan nyaatu bulee dhabee uummata joonjee mataan galagala ilma keenyatti ka'ee fayyaalessa kaa qulqulluu akka kootiisa Oromoo jaallatu calluma deetu waan tokko hin argatin. Si warri naggaadeen immoo akkasittiin uummata achi kaastanii adda adanachi xuxxe abiyyi keenya tuqe jettanii nutti himtu nuun immoo jennee isin duukaa deemne. Dubbiin kana miti handaaqoon haatee sattiin qalamtu gabaaftee jedhan. Galchitanii jara kana galchitanii fiddanii biyyatti deebistanii harka rurrukuchiiftanii wallaahi laazim jarri kun maal isin godhu beektu warri isin amma galchitan bakka isaaniif malu kabajaa isaanii malu waan isaaniif barbaachisu akkaataa itti isaan jiraatan isa arraamni isa borittiin jiraatan yoo gootanii akkuma durii somnee achi naanneessinee as naanneessitee jeeftanii jara keessaa nama 2 3 4 5 lubbuudhaan ba'a warra kan marti nyaachiftanii waan barbaadan gootanii warra kana gaafan jedhu namooti badhaadhina keessa taa'ee hin hojjenne hin jiru jechaan jiru akkaataa isin itti ijaaramtantu mana qulqulluu keessatti hin ijaaramne najasatu walitti funaaname hattuutu walitti funaaname. Nami hojjetu achi keessa jira badhaadhina keessa. Nami saba isaatiif quuqamu jira. Nami saba isaatiif cabee hojjetu jira. So kanaaf jarootni kuni hamma isinii danda'ametti dhuguma yookaan yoo qabdu ta'e
Kaayoo kan biraayyuu dabalata Oromoo mitiiti Amaarayyuu galchuudhaaf deemtu ta'e biyya sana nagaadha. Addis Ababaatti naannessitanii akka fuullattii kana meekaappii dibannee garri gajjallaa yookiin kasala fakkaatee hudduun achi bitee wanti hundaa jiraatee wayyattiin kun fuula kan akka fuula kana bareechattan Addis Ababa habaaboo godhattan Addis Ababaatti masana keessa nagaadhaan jiraattanii isinuu firiidamii baatanii fira keessan baadiyyaa yeroo gaafachuu dandeessan. Armeen keessa yoo duute iddoo awwaalachuu dandeessan. Nullee dhokannee deemnaa isin ajaabii qabattanii yoo lafa dhaqxanii hin qabdan iddoo ta'ee fi akka ofii keessanii bakka garaa keessanii geessanii deebi'uu dandeessanii fi jaroota kanaaf bakka itti godha. Araara sobaan araari mana wal barree wal fixnee beekumsaanis yaadaanis wanta ati yaaddu dabballee hundi dabballee ta'ee dhumeera. Jara kana bakka itti gootanii sirraasa harratti mana waatti kennitanii uummata miidiyaa attention ittiin argatanii boru immoo eessa akka bu'aan hin beekne toon taane jaroonni kun bakka isaaniif malu jiraatanii bakka isaan malu miidiyaatti yerootti fidanii as geenyee kunoo kana qotaa irradhanii waan hundaa isaanuu agarsiisuu qabu jaroonni amma dhufan. Warreen abaa'uun maqaa abaa'uu fudhatanii galan. Adda bilisummaa Oromoo qofaa wajjin araaramuun nun baasu. Faannoo jedhee namni tokko bakka keessatti irratti duulee faannoon diina faannoo abiyyiitu makataa biyyaatiin nuun jedhe. Isatu dhachiise. Yeroo Tigraay rukutuuf jedhame. Faannoon mataan see dhiigisee bakkeetta footoon ta'in wanti isaanii barbaachisu. Godhamee fi biyyatti deebi'anii wal qixaan hundumni sabaaf sablammiin biyya keessatti jiraachuu danda'u. Yoo hin goone manni tokko aara galfatee bulee manni tokko rafuu hin danda'u. Har'a ati seen silxaanarra jirtu ajaabii qabdaa. Yoo ta'e ajaabiin kee 15 du'ee isa booddee sitti darbaa yookiin akka fanjii dhaqanii dursanii ofii dhumaniitu dhumnee irraa jedhu si manatti si hambisuu danda'a. Ilmaan kee du'arraa hambisuudhaa fi nageenya isa qulqulluu. Nageenya isa qulqulluu isa dhugaa qabu. Isa haqa qabu. Araara akkasii godha. Isa akka nama mana gar tokko fuula tokko mana qalamii dibatanii gar tokko bifa kaasuudha. Maroon alatti hafee bira araarri jedhu hin jiru. Jawaar fa'aa warra aktiivistii ta'anii bakka keessatti hojjetanii warri hammi dhufee beektoonni piroofeesarni eenyuun biyya alaa keessatti dhufee dhaabbannee hojjetee fidee isin fidee sadarkaa kanaan isin isaan alatti hafuun qaban. Ani kun waraana ijaarrachuu hin danda'a. Hantuuta keeshaa kee yoo waa bilisa sin baasuu dadhabe hantuuta keeshaa keessa lixxe ta'uu hin danda'a. Hantuuti keeshaa keessa yoo lixxe hirriba si lattu lafa seen argitu kor jedhe. Dubbiin dubbii akkasiiti. Eenyuun tokko alatti hafee eenyuun tokko eenyu wajjin jiraachuu hin danda'u. Maal fiddi maal haasofti kun jechuu dandeessu wanti hin jedhu kun immoo ifaa bilisa ta'ee isinii gala. Ifaa bilisa ta'ee isinii gala. Eenyu namni qabsaa'e. Eengaddaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dhalataan biyya isaatiillee hamman waa'ee isaa ibsaa ture namni beeku hin jiru. Waan inni keessa ture pidiyoo mettiin malee. Namoota Oromoo guyyaa tokko tuqee hin beeku. Naayidha namni guddaa amma na ga'u. Warri miidiyaa irra teessanii ijoollee keessa maal gootanidha. Miidiyaa irra warra taa'etu qawwee tokko malee loleetu gabrummaa wayyaanee jalaa isin baasee har'a akkasini isin acha deebitanii jara taasoftan isin godhe. Mata miidiyaa irra namooti tokko maxxansaa jirtu miidiyaadhaan warri biyya alaa jiran nu keessa jiran. Warra biyya alaa jiran har'a sadarkaa fooqii furattanii lafa furattanii waan meeqa keessa jirtanii argitanii jaanu warri ispeeshaalii warri waggaa 5 kana keessa sooromtan warri miliyooneroota waggaa 5 taaksii isaatu Jawaar faadhaa kaffaltanii ana faadhaa kaffaltanii Abiyyi futoon taane harka duwwaa warra miidiyaa jettu amma gaan darbeqa hin bari'u seetee udaan mana keessatti adde isinitti hin deebi'u seetanii akkasiin ta'ina haqaaf dhaabadha. Namni akka koo Abiyyi deeggaruu hin jiru. Namni isaaf lubbuu isaa dabarsee kennullee hin jiru. Waan meeqa ta'ee waan meeqa afaan kiyya qabadhee waggaa meeqa isa deeggaraa ture. Sana miti amma kaayyoon waa'ee deeggarsuuf deeggaruu miti waa'ee jiraachuuf jiraachuu dhabu. Kanaafuu inni sanyii wajjinis naraarsee
maroo wajjin akkasin araaramtan abdiin godha. Inni maroo wajjin isin araarse Jawaar faa wajjin warra miidiyaa wajjin akkasin araaramtan isin godha. Warroota akka Tanaaftee faa akka Tsaggaayee Araarsaa faa akka Jawaar Mahammad faa warroota aikenii ta'an profeesorota udaan gootanii mukarraa kukkuffistanii doktora digirii birriidhaan bitameen maastereetii birriidhaan bitameen sirriitti haqaan danfee fide akkaataatti fide waggaa 16tti danfee waggaa 16 keessatti umurii meeqa qixxaa meeqa nyaatee mana kiraayii meeqa kaffalee fide vaaliyuu isaa iddoo beekuu fi vaaliyuu isaa dabarsee isinii kenna iddoo ta'eef warroota sirriitti baratan. Sabitan otoo hin taane isa mileeniidhaan birrii sobaatiin bitanii fidan otoo hin taane isaaniin illee araarama. Isaanii wajjin illee araarama. Araarri hundaadhaaf waaqaaf lafa hundaadhaaf isa sobaan araaramina. Kana araaramtan inni guddaan immoo Opiidiyoo achi keessa warra gaafa maroonfaan walgahii geggeessatan ija kootiin gurra kootiin ija kootiin fuula isaanii maqaa isaanii wajjin warra dhaqanii achi ta'anii shunkurtii kukkutaa oolan. Damoozi immoo mootummaa biyya irraa ba'uuf isaanii wajjin araarama. Isaanii wajjin araarama. Isaaniin amansiisi. Ittoo jijjiiruun sun maaloo jijjiiruun sun suma jijjiiruun ittoo mi'eessuudhaan jaroota likki isaanii agarsiisi. Si jala jiru. Achi keessa ta'anii asin intineedu. Teelee dubartittii wajjin hin jiraatta namni teelee isaanii baasi. Waan isaan akkaataa isaan itti wal quunnaman maal akka isaan gochaa oolan maal akka isaan ergaa oolan si keessa ta'anii waraanni keellee ergamaan keellee hojjetaan keellee maal akka godhu isaanii wajjin araarame. Nu baasa ijoollee keenya isin warra fooqii ijaartu wayyaaneen inni waggaa 27 biyya kana bushe dhiisee sokke nuunoo reefu lafan qabanne eessa dhannaa maallu wayyaa jedhitti mari yeroo mandaa akka abbaa manaa ta'e dubartii arrabsaan oolee maallu wayya jedhi mari'ataa godhi yeroo hundaa of beekaa gootee doktora biyyi warroota ta'ee akka raafuma paarlamaa keessa taa'ee si dhaggeeffatu san akka ashumurii maalii taasoftu sana dhiisi. Sirriitti wanti kuniif kun nu baasa eessa dhannanu yookaan arkumne kana yoo kufne eessa dhaquuttir qilinxoon nu eeggata maal gochuun nurra jira inni ana kuffiste sirraa nafu akkam goon maal dhiisaa isinin baasu jedhiiti qooda akkasisin goone akkatti ashamaaqaqxee namni guyyaa tokko sirkaa ba'a akkaataa itti namatti taasoftu illee sirrii ati kaleessa bitamtu Opiidiyoo ergamaa turte ati sabiyyi doktora biyyi. Ati hojjetaa majaraa turte. Ati nama xahaaramee warra adda taate damooza jiraatiin nyaattee isaaniin guddattee dhufte ilma keenya Oromoon ammataadha si furate. Atis warra kaan adda hin jirtu iddoo ta'eef nama biyya jaallattu nama waa hojjechuu jaallattu taate isaan irraa adda ta'uu dandeessa. Kanaaf immoo maallu wayi. Kanaan dura sokkattaanee salphanneerra har'a maal ta'uuf deema. Na amanii badhaadhina nutu itti cabee Igitti dhangalee ilmaan Oromoo walii galatu gandan jedhin lagan jedhin tu kutaa 11 namni dhiigaan ilmoo isaan awwaaliin utuu hin jedhin badhaadhina finnee asiin geenye badhaadhinni maqaa isaatti moggaaftanneestanii kaayyoon as ga'ee 4 kiiloo galee kun kan keenya kan hunda keenyaati. Eenyullee nu kan fuudhu. Guruppii nama biyya bishaarta yookiin akka biluuxi akkasin ardiin citta yookiin du'aayiidhaan isin duukaa jirra yookiin akkasin of sirreessitanii hunda ammattanii wajjin jiraattanii yookiin immoo Iyaarumti itti fayyadamu hunda keessan akkan ittiin isin caccabu yookiin immoo qilleensa irratti akka isin gubattan nuun teenya angama koo du'aan isinitti karadha. Angama koo badhaadhinni dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe iddoo ta'e badhaadhina baduumin guruppii nama bushaayirtan maafiyaa nama bushaayirtan hattoonni korommiin fagaaraa korommiin muxxee amma biyya bushaayirtan akkasin akka nabiluuxi ardiidhaan isin cituun du'aa isinitti karadha. Akkana biluuxee akka ardiin isin citu. Kanaaf iyyuu araara jettanii waamtanii garee tokko tuffachiisuuf immoo atomaan fiddu ati maalin fiddu ani wayin fida biiftuun gadaa qobaashee waan fiddu qabdi namni waan hin finne hin qabu la namni asirra taa'ee na dhaggeeffatu kun hundi mataa isaatti gahee mataa isaatii qaba inni ana mormullee
inni na deeggarulle inni na arrabsulle gee mataa isaatii qaba akkaataatti qabsoon kun as ga'e hin beektan amma dheengadda du'a fiilmii biyya Tigraayitti hojjetame dubartii mormii gadi cite dhiiga Oromoonni meeqa dhangala'aa jiru isa walitti hidhanii miidiyaa kanarra deemsisu isa Oromoon du'e dhiisanii qabsoo Oromoo isaa akkasii fashaleessu warra akkasiis kanaaf immoo rakkoo guddaan achi keessatti jiru isa tokko kuffisuu fi isa tokko ol harkisuu rakkoo guddaa Itoophiyaatti fidaa jira akka biyyaatti na dhiba garuu isa tokko kuffisuu fi isa tokko ol harkisuu fi isa tokko kuffisuu qabdu kun nun baasu maroodhaa fi Kamaal Galchuuf Leencoo Lataaf Daawudiif Abiyyiif jinni jaankaa keessan adda adda qooduu otoo hin taane isaan akka tokkotti tu jiraatanii Amara warra faannoo ijoollee uftee ijoollee dargaggee borbiyya bushuutu qilleensa irratti dhumtu kana du'arra hambisuutu dirqama isinirra jira. Warra Oromoo Amaarri du'uun qabu. Tigreen mileenni tokko dhume Itoophiyaa irraa cite. Yeroo sana duratti indeeda araaramaatu jedhamu dhaga'uu diddee hima didduun du'an diddoo. Sabaaf sallammiin Itoophiyaa hundi faayidaa qaba. Bareedina keenya baay'inni keenya garaagarummaan keenya namni kan loluuf kan duufi biyya korratti mirgan taa'e biyya korratti farsoo bitadhee tan VAT bitadhee dubartii hoteela keessaa bitadhaa baqa hudduusa adda addaa kan ilaalaa oola jennee miti kan qabsaa turre suni kodhuma irratti dhufa amma garuu gareen tokko isuma dur maal gootan beektu yeroo bara wayyaane gareen tokko samaayii rukutee gareen tokko gadi rukutee middle class inni dhabame ammas middle class dhaba gareen tokko kitfoo mura gareen tokko moo karaa dura taa'ee carqee amata gareen tokko moo karataa sanaa waa karateetu waa baafata kana keessaa ba'uu qabna isiniin jedha dhaamsa koo kana I know baay'een keenya wal dhaggeeffannaa akka maleekaa zamaayitti akka dhaggeeffattan nan beeka araara amma araaramtanii hunda isaanii wajjin akka araaramtan abdiin qaba waan inni barbaade wanti inni maroon addatti barbaadu maal tura maroo kuffisuuf maroo aarsuuf maroo wallaahi isin nama tokko wajjin dhaabbatee hafa malee xiiqiidhaan biraan deebitan yeroo namni harka sinitti kennee hundu isaa jedhe jaljeessan bilisoomsadhee jiraate iddoo ta'eef jaljeessa biyya keessaa sitti boombii keessatti dheeffidee sitti faffanaddaasisee waasi godhaa jiraata malee waan inni jedhe yoo hin guunneefi isinitti deebi'uu hin danda'u amma dubbiin dubbii xiiqiitti galagalaa jira jarri wal dhabu wal labsiistu irraa irrattu sakaaniin hindaa baaftu sakanatti tu jiraachisanii isuma immoo hin araarsinee tanii fiddanii deebistu Sophie keessan otoo hin taane isoof kaa'ee sanaa wajjin araarama inni sin keessanii inni sin fuutan suni isiniin uumaa tokko isiniin godhu dhaaba kanatti rakkannee finnee siin geenye iddoo ta'eefi rakkannee namni diinatti bitannee ollaalillee oduune namni nu gaafachuu dhabee har'a warri isinii wajjin fira taanee eegee jala sindee deenyee nu dubbisuu dadhabanii nagaa nu gaafachuu didanii akka faxiisaa ta'anii jibbamnee isin deggerree fina yaasiin geenya akka isin baddan hin barbaannu to hojjettanii nutti tola garuu yoo hojjettan ta'e immoo akka ardii kanarraa dhabamtan rabbiitti si karatta har'an isinitti maan rabbi uumaa addaa tokko kan naa kenneedha uumaa addaa tokko rabbi kan naa kennee na uumeedha nabam balaan isinitti karadha taa'e maafin callise miidiyaarraa ummata dararamtee ummata beeloftee ummata gubattee akkasuma ciincoomnee abiddi nutti qabamnee abiddi walitti naannee dhagaa kaasnee wayyaanee kuffemne badhaadhina moo gola keessan keessa beennaa maalakka salphaattiidha kaanee wal kaasneetu nan argitu kaayee jennee jalqabnaan balaa isinitti buumne nama meeqa fudhadhaa kaalaalaa akka nama biluuxi bishaaniin gadi sin naquu dandeenya so kanaafiyyuu ummata Oromoo madaa isaarran deddeemina madaa isaatti shaboon naqinaafiiti isa waan barbaachisu isa sobdanii jaarsa sadii maal gurri keenyatu dhaga'u maroo wajjin araarama
maroo wajjin maroon diina miti ilma Oromooti. Jabaataana waggaa jaa wal qixa silxaana irra teessan bosona keessa taa'e. Jabaataanaan jabaa kana mun galchita yoo ta'e abbaa barbaadan achitti keedaarra waraanan kanan galchee borkanan galchee inni. Iddoo kan qotaatan silkii bilbileen kaasatan kaasala silkiidhaan illee himnaa so amma miidiyaa waan isinitti himnan nageessa. Kan isinitti himnuuf akkasin of sirreessitaniif isaa wajjin araaramaa isatu sin barbaachisa. Finfinnee abaaboo taate sana keessa mee qobaa Dr. Abiy mee akkuma isaa gaafa biqiltuu dhaabdan akkamittiin akkasin dhaabdan beeknaa. Gaafa iddoo tokko dhadhaan akkasin dhadhan itti dhadhan beeknaa wal beeknaa. Sana keessaa gabrummaa sana keessaa bahuudhaaf isin mataan keessa biyya keessan keessa firii taatanii akka deemtanii lafa barbaada maal yeroo mallasiin jiru akka barbaadne deemaa turre. Har'a naggaadee ta'e dhiigi nama ajjeesuun birrii shanii nama ajjeese. Maali bara Oromoon bushee akkas ta'e salphina mana ga'u namni baattatee deemuun ulfaataadha. Kana keessaa bahuuf namoota jiranii diina Oromoo mini waan barbaade yoo ta'e nama masaaraa baatee jiru caakkaa keessa deemu waa barbaadaa ta'e shiftummaa manuu babal'isaa deemtu malee wanti nuun argannu jiru. Araaramaa wajjin gaafa araaramtan immoo wantoota isaan barbaachisu kennaa sobdanii socho'u miidiyaatti qabdanii araaramnettanii dudduubaan biyya kaata. Meerri ijoollee isinitti galte waan isin gochaa jirtan hin beeknu. Ijoollee isinitti harka kennatanii biyya gadhiisanii biyya laa gadhiisanii isinitti gaggalan akka sareetti tiriitti gochaa hin jirtanii. Kun isin baasaa. Kabajaa namaaf hin qabdan. Maali zallee namni tokko yoo deeskii tokko irra nama sadii ta'ee deeskiin tokko akka nama sadii baachuu danda'u akka nama lama baachuu danda'u beekaan guddanne namni utuma jedhee ulee horii achi deddeebisuu dhufee silxaanatti ol ba'u rakkisaadha. Amma biiftuu fuutanii yoo silxaana irra geessan gudii isin gooti. Maroo abaaraa baate maroon deeggarooni. Maroo deeggaree miti anduk maroo wajjin araaramantu furmaata fidan siniin jechaan jira. Maroo mayyuun deeggarooni. Walumaa gala maroo mini abaawaa adda bilisummaa Oromoon deeggarooni. Garuu dhugaa jiruutu immoo yoo haasofne dirqama. Maroo abaaraa baatee amma moontine no maroo hin deeggaru har'as boris hin deeggaru. Adda bilisummaa Oromoo har'as boris iftaanis hin deeggaru. Ani badhaadhina guruppii ammaa kana moo akka isheen dhabamtuun irratti karataa jira. In jiraachuu dadhabne gadi baanee ol gallee akka barbaanne jiraachuu dadhabne. Biyyi keenya jiraachuu dadhabe obboleessa nyaata pilaanii baafata ciisee inni kaan sadaqaatti sagantaa baafata inni kaan miidiyaadhaan abaluun rakkatee kaameraatti qabee miskiina gadi baasee saama waan meeqatu uumame ergi waggaa ja'a Oromoon biyya bushuutti ka'e. So kanaafi galatoome boru. Achuma irratti maqaa TikTokii korratti dhaqinaa darbe. So kanaafi wanti isiniin jedhu araara isin barbaachisa. Araara dhugaa isin barbaachisa. Warri miidiyaa irraa mooteessanii miidiyaan nu barbaachisu warri biyya laa teessanii biyya laan jedhan gasubanii miidiyaa irra taa'anii wanti faayidaan qabu kan rakkoo keessa jiru warra biyya keessatti kan rakkoo keessa otoo miidiyaatti isiniin baane Faisal Lalisaatuun harka baasee addunyaatti maqaa Oromoo waliin kaasne miidiyaadhaani. Warri miidiyaa afaadhaan Jawaarfaan miidiyaatti baanii isin baafne eessa haadha keessanii ol dhuftu. Dhugaa jiru haa dubbannu miidiyaadhaan Abiyyuu kan finne silxaanaatti finne isa tofiin fide maal jedhu beektu isintu nu fidee jiru. Isintu nu fidee hawaasa Oromiyaadhaa waan isa malu mootii isa malu kennaafi Oromiyaadhaaf waan isa bushuu malu Oromiyaan burjaajii guddaa keessa jirti maal goona Finfinnee qofa Finfinnee jannata minaalbaataa kan sabaaf sablammii Oromiyaan kaan gara daaraa ta'aa jirti isaaniin nu guddisaa isaaniin namoota isaan malu Oromiyaadhaaf malu tinu fida abaluu goota abaluu haasaatti cabse abbaatti cabsa maal lu godha isaan ollaa wajjin buluu barbaan naannoo keenya wajjin buluu barbaan sanaannoo wajjin ijaarame biyya hundaa ijaarame guddina biyyaatiif lolu abbayyaaf wajjin lolu Itoophiyaa nagaa seessisu wajjin lolu ollaa wajjinuu nagaa jiraachuu qabna achi deemee gadi bee warratti akkasii akka goonadhani ajandaa baasanii uummata miidiyaatti kennanii Oromoo keenya tuqame inni akka gowwaa iyyaa ol sana dhiisaa sana nuu dhiisaati araara dhugaan waraaramaan isiniin jedha
kana asumaan atumur baay'ee haasa'uun barbaadu baay'atee fi meeshaatti hin fe'an yoo dhageessu ta'e kana kan biraa yeroo darbe mucaa eenyunni mucaa kara deemaa jedhan tokko miidiyaa kanarraa yeroo duraanillee baay'ee tokko itti dhiyaadha miidiyaa kanarratti illee natu fidee dhufe kara deemaatu qabamee kara deemaatu nama du'aa baasee kara deemaatu akkas godhaa ama ciruu kote dingura inni tokko abaa'oo wajjin jiraa jedha inni tokko shimallistuu masaaraatti kennee fuudhee intiniidha ergaa jiraa jedha inni tokko asiin bee jedha waa'ee kara deemaa dhaggeeffadha sirriitti dhala namaa yoo taatan caqasi gadi qabadhuuti akkaataa dhalli namaatti waa yaaduuf yaaduu danda'u kara deemaanii gaafa walloo deeme faannoo shanee mootummaa sadii jira namni wal eeggatu masaaraa baatee jechuudha mucaan kun masaaraa mataa isaatiin qabu shimallis naqa amma jaabii meeqa fudhatee lafa kara deemaan naqesan shimallis ergu abaanoon ergu faannoon ergu I don't know abbaa erge garuu masaaraan kun yoo dhuka'e yoo adda isaatti gala kan dhabu eenyudha harmee isaatiif abbee isaatiif mucaasa haadha manaa isaatu sadhaba kana hunda kutatee waan barbaade adeeggaru walloo bira ga'ee walloodha karaa ittiin danda'amu sagalee walloodhaa ta'e mucaan kun okay mootummaa hojii yoo jirate abaa'oon hin rukutu yoo okay abaa'oo fintini mootummaa giddii double agent yoo ta'e faannoon hin rukutu namni gaafa lubbuusaa isinii kennu akkaataa itti nama qabachuu dandeessan illee hin beektan yoo namni koomentii abaa'oo jalatti kenne abaa'oodhaa ittanii yaaddu sammuun keessan waayis ballisee yaaduu iddoo hin dandeenyeef yoo namni badhaadhina jalatti koomentii kenne dhaqeema yookiin dingata tu scroll godhu laayikii godhe abaluu badhaadhina ta'ee jiraa jedhu yookiin utuma akka gootan yeroo baay'ee waan hin beekne tokko qubi keessan hartii faatti hin kennu abaluu deeggaraa jira sammuun keessan ammattiima kanatti yaaduu dadhabdan so kara deemaa utuu akka nama saba biraarraa dhalate too ta'e mucaan sun dhugaan isiniin jedha akka gootaatti badhaafame akka gootaatti gargaarame dhiirummaa masaa kanaaf kutatummaa masaa kanaaf akka inni itti jiraatu yoo mucaan beekamaa daddoo ta'eef yoo inni basaasate akkaataan itti basaasu find out gootee argachuu yoo inni ta'e garuu dhiirummaa isaa kanaaf beekiyaan itti dhaladhee abbeen koo du'ee abbee kootiitu naqinafe shantaa goobaa baadiyyaa keessa lafa abaa'oonis jirtu lafa mootummaa fintinii walitti eeggatu keessa deeme birri buusiitti namni kenne minaan duddatti baatee dhaqee kenneef birri argatu birri mini mileenos ni kennan naa kennan naqaan achi naannoo san an dhalattu nachi namni na beeku namni na baasadhee yaadu nanneechi du'a beekootiin nanne so kanaafu yeroo waan tokkotti dhufu meerre amma miidiyaarraa argeen beeku dhabame eessa akka jiru maayidhee mootummaan jechuun yeroo namni waa hojjetu gantuudhaa basaastuu taate yaada akkamittiin anuu gochuu hin danda'u akkamittiin namni kun godhe birrii fudhadhee mini mileenii mini biyya fuudhanii wanatti kennan beekiin naqan du'a abbaa kootiin nanne maaliif maafin du'a sareetoo waan xinnoo fudhatee nama ajjeesa yoo garri karaa deemaan deeggaru tokko ta'a gara tokko ta'a garri san barbaanne tokko dudduubaan birrii namatti kennitee dudduubaan rukuchiiftee jeeftee yoo du'een baqana eewwatu du'ee deebi'ee beeka so kabajaa mucaa dabuubii keessaa hojjetu sana yeroodhaan akka ittiin jajamu yeroo tokko onneedhaaf mootummaan akka godhe maayidhee oromummattiitti jiran haasaa mucicha baqa akkuma gowwaa haasaa yeroo tokko waa'ee oromummaan kun naal tokko finyoo caalaa nama butti miti aariidha yeroo haasa'u gara siyaasaatti sarkisan dooteef gara kam jira akkamittiin jiraata oromoodhaaf maal ta'uu qabdu beektu amanamaa ta'uuf du'uu qabdu sin du'uu qabdu yoo iddoo tokko akkamittiin hin duun du'ee kee akka nutti hojjedhe akkamitti isinitti himuu danda'a namni du'uu qaba baqa oromoo biratti maaster abinnetti seedhan sana akka sanatti kabajamee akka barbaade biyya isaa keessa deemee namni jaallatu karaa akka barbaade baqa garaa isaa kanatti fudhatee nama isaa gargaaruu danda'e gargaaruu hojjechuu inni abaa'os yoo ta'e dhiisee inni mootummaas dhiisee akka inni firii ta'ee uummata isaatiif dhaabbatu gochuu nama akkasii nama kwaalifikeeshin waan namni danda'u irratti nama dhiisu saasa ufaasaa dhiisu isacha hojjetuuf hojii dhiisu
waan dandeetti isaatii abbaan afuratu soo kanan isiniin jedha kanaafi inni kaan isini namni yeroo akka isaati yeroo inni waa hojjetu lafa inni dhaqee yaada bakka sana of kaa caammaa namichichaa keessa of galcha nama faraduurra namatti gadi dhiitur ana nama adda addaan gaafadhe mucaan kun gara lachuu hojjechuun isaa nafu namni kaan naan jedhee jira inni kaan mucichi abaawoon ta'e inni nafu inni moddoo gara goda keenya sana ta'edha fakkaata. Mucichi shimallistuu wallootti erge jedhani waa karaa sirreessee fi warri jedhanii jiru. Kan informationii kana hundaadha kan isaaf jedhan kara deemaa. So kana asumaaniin fixaa. Yeroo baay'ee warri silxaanarra jirta warri miidiyaarra teessan hin jedhina. Yeroo baay'ee akkasin jedhina warri miidiyaarra jiru warri haqaan jiru isin fayyada faayidaa isin qaba namni yoo nalolellee waaliif naloledheen sana keessaa waa barachuuf yaalii godha wallaahi rabbitti kakadhe miidiyaatti dhufuun barbaada murteesseen jira miidiyaa mini namumayyuu jaanin argode murteesseen jira jireenya koo jiraataan jira so maaliif addi bilisummaa Oromoo waan iseen nagoote tokkitti obboleessa kooti jireenya keenya guutuu rakkinaan diraraadhaan barsiifannee digirii jalqabaa Wallagga Lixaa keessaa nama 6 kiiloo keessatti baratee eebbifame hojii argate abaa'utti dabalame dandeettii isaa keessa ba'ee nama warri isa beekan jiru nama si'aayee dabalummaadhaan mootummaa keessatti lafa high standard keessatti nama ijaaraa fi ture basaastuudhatte qotee bulaan itti nammite warri loltuudhaaf hin jette abiddaan guggubdee na dura ajjeefte ija koo jaamsite qaroo koo jechuudha warri abaa'u gochaa seenaa irratti raawwate utuun deeggaru utuun buusii ergin biyya alaa dhaqee waraqata qabaadhee mituun qabaadheen maqaa abaa'ootiin jireenya koo guutuu waan hin qabu gargaaraan ture hamma 2060 jechuudha hamma 2016tti gaafan xumura isaa dhugaasaa akka tabboleessi koduu nama jararraa dhagee eenyudha maqaan isaa obbo Kumsaa Liiban har'allee inni sooromee jira bara wayyaane yoo argitan itti naa himaame warri beektan Kumsaa Liiban harka isaa keessa beeka waa'ee jaaboo akkaataa obboleessi koo itti du'e jaaboo Siraaj Gobanaa nama jedhamu inni bara wayyaanee biyyatti galee abaa'oo keessa ganee galee jedhama. Yeroo sana akkasittiin na duraa du'e bara badhaadhinaa moo badhaadhinatuun akkasittiin deeggaruu gadi ba'ee himachuun saalfadhee dabalee Adaanechitti bilbilee face to face biddeen irraa nyaattu nama deeggartu akkamittiin kana ta'etti miidiyaa irratti teessee dubbatta lubbuu koo kennee noo deeggara jiratti himadhannaan jirri carraayyuu naallanne nan argine isaan immoo harka koo ani qeensallee guyyaa tokko hojjetadheen beeku akka dubartii biyya kanatti hojiin hojjedhaa kanan fiigamaati ani nama 10 namni 9 yoo hiyyeessa ta'e namni 10 nati hiyyeessadha nama mataa qabu tokko keessaan qabu dootee waan hin hojjedhu jiraachisuuf nafsi wadaa fi kanan jiraachisuuf fi gaddoo ta'ee fi waan yeroo ijoollummaa kootii horadhe mootummaa maqaa waraanichaan dha'uu jeneraalicha beekaa nama eessaa akka ta'e beekaa guyyaa isaa wajjin qabeenyaa koo daaraa godhanii dhabamsiisanii waan hin qabu na duraa balleessan badhaadhina kun badhaadhinni waan ittiin amma hamleen na bu'ee amma booddee waggaa 10 irraa waan hin hojjedhe hojjechuu nan danda'a har'a garuu gaafan dhufee Finfinnee dhaqee namni achi jirtii biiftuun kana keessa jirtii jedhee galagalee na ilaalin jiru garuu anis nama barbaadu badaa yoo namni na barbaade malee isa nama barbaadu nama of danda'ee deemuu dhaddooteef yoo marrakkadheen takkaa nama barbaadu maqaan obboleessa kootii Jaaboo Siraaj Gobanaa jedhama so kanaafi obboleessa koo qaltee intini Kumsaa Liiban nama jedhu nama karaa Arsii kana amma Addis Ababaa keessatti sooressa beekamaadha. Ndawum inni kaasaa wayyuu naa kennisiisuu danda'a beeka obboleessa koo. So kanaafi abaa'oodhaan abaa'oo sakana ta'e maqaa abaa'ootiin jechuudha. Qabeenyaan meeqa naan deebisuu hin dandeenye
jireenya koo guutuu ija kootiin arguu hin dandeenye na duraa ajjeese jechuudha. Warri kun immoo qabeenyaa koo waan hin qabu harka isaaniitiin daaraa na duraa godhanii jechuudha waan hin qabu. Abbaa ijoollee afurii balbala koo duratti sodaa koo na duraa diriirsani. Abbaa ijoollee afurii shanaffaa ulfa mootummaa kanaan jechuudha. Hamma kana keessaa guyyaa tokko kana na godhan jedhee dubbadhee hin beeku. Maaliif face to face guyyaa tokko jara kanaa wajjin nanaasa kan korra kan sabaa caala. Rakkoo anarra geerras isaan bormaan namni tokko yoo du'e yoo nafa miti jechuudhaan hin baadhee miidiyaa kan nama qobaa hojjetu yeroo hundaa nama gargaarsa hin qabne akka ittiin mootummaa kanaan daaraa ta'e qabeenyaan koollee lafa akkasii miidiyaa irratti illee haasa'uu hin barbaanne. Maal jedheen deeggara? Maal jedhee tan dubbadha miidiyaatti? So Adaanechitti see meeqan bilbile? Just at least kan akka koommoo namni dubbachuu hin dandeenye meeqa ta'uu danda'amne yoon dhabameeyyuu maal ta'uu hin danda'a. So ijoollee koo guddifadha dhiiseera miidiyaa dhiiseera garuu dhugaan isinii galti borii nama meeqa golatti gashitanii jirtu dhugaatuu baatu utuu isiniif dhamamu utuu isiniif hojjetu utuu isiniif ta'u ashqabaci keessa yoonni ta'uu baate poppoo keessa yoonni ta'uu baate nama miti namni sun dirqama poppoo keessan ta'uu qaba. Namni of danda'u namni of danda'ee deemu so walumaa gala mootummaan kun nama akka saamile ani namni na beektu miidiyaa kanatti nama akka koo abdii muratu hin jiru. Namni akka mootummaa kana haamilee na cabsee hin jiru jireenya koo keessatti. Boris hojjetadhee jiraadha. Garuu waa'ee koo haasa'uu hin barbaadu anyway. Yeroo baay'ee namni illee na dubbatu hin jiru. Maaliif ashqabaacii mini poppoo mini fagaaraan jalan deemuuf harkaan jalan deemuuf namni nama akkasii tuufozoo barbaada. Wayiin tuufozoo jaratan tuufozoo hin qabu. Dhugaa jalan deema. Bar tokko immoo dhugaan hin ba'a. Guyyaa tokko isa jedhu immoo abdiin kutu. So waa'ee araaraatti deebina. Na duraa badee viidiyoon koo jechuudha bakka. Gaafa obboleessa koos yaadadhu sammuu nurraa murte. Nama dandeettii akkamii qabu. Astamaaroonni koollee na beeku. Yeroo nama wallaaltu faayidee faan nama tuqu barumsa illee dandeettii akkamii akkan qabu. Kan mataa nurraa kutanii gaafa obboleessi koollee wanti hundumaan nu duraa bade. Jireenya Itoophiyaa beektu. Anyway, araara dhugaa uummata kanaa wajjin araarama. Araara dhugaa abaa'u araarama. Namni 100 gashitanii namni 5 cakkaatti yoo deebi'e wal ijaaree lafa isin jijjiirtan eessa akka jirtan isin beekeera dhabama isin taasisa. Dhabama keessan isin barbaadu. Garuu intini qofaa wajjin hin araaramina. Warra garee ofii leenjistan. Waraana qabdu isinis abaa'oos cakkaa keessaa qabdu. Abaa'oo kan keessaa hunduwaan wajjin hin araaramna. Maroo hin deeggaru ammas boris abaa'oos hin deeggaru. Garuu nageenya biyyattii Itoophiyaa fi kan barbaachisu waliigalaa wajjin yoo araaramanidha. Waliigalaa wajjin araarama. Beektuun godina tokko paarlamaa irra teessee nama nashamaa qaqinaa biyyi nama narrabsin. Wanti yeroo hundaa haasa'u wanti yeroo hundaa haasa'u abiyyiin nama shamaa qaqa nama achirra jiru paarlamaa namni gammachuun qabu iddoo ta'e namni gaafa kabajaa isaa dhabee nama waan isaa dhabu namni hundi kabajaan isaa dhabamuun irra hin jiru. Isa booddeechi keessa taa'ee fiilmii isaa hojjeta. Gareen kamuu hojii isaa hojjeta kabajaa isaa bitachuudhaaf. Kasnaa godheedha. So kanaafi haasoftuu ati eenyu oliin jirtu Dr. Abiy. Biyya bushita akka carraa hireensi ga'ee malee hireen namoota tokkoof kennamti iddoo ta'eef malee
ati jaroota sana adda waan taateen qabdu yoo hattuu ta'e ati illee hattuu turte isaa wajjin waan hojjette qabda hojii jaallatta kan eenyu sin kaadu hojii silxaana jaallatta silxaana sanatti fayyadamtee moo biyya waa jijjiiruu barbaadda sana eenyu sin kaadu garuu atis hattoota jaraa wajjin tokko turte iddooteef maaluu wayya akkamittiin furmaata fenna maal gochuun nurra jira sayidhamuun irra jiru arrabsoodhaan wanti ta'u hin jiru bofa qosoqqosanii gatan jechuudha biyyoo arraabbatee ka'a sayidhamuun irra jiru dhamu isacha arrab rakko furmaata ta'u wajjiniin mari'achuu gatteessee wajjin haasa'u malee ifama dhugaa emotional inte especially on obboleessa koo yaadadhe waan meeqan nabe waan qabsoo irratti maal gaabbita jireenya kee keessatti dhan yoo namni na gaafate miidiyaatti dhufu namoota baay'ee naam fayyadame namoota baay'eetu naan ifa argate ani garuu jireenya koo keessatti wanti hundaan natti bade miidiyaa irratti dhufuutti wanti hundaan natti bade yeroo namni kolfu yeroo namni miidiyaatti dhufu hundumni nagaa seetusi kan bultii isaa meeqa diigeetu jira miidiyaa kanatti garuu kan demoozitti kaffalamu immoo nama biraa kan itti gammadee jiraatu nama biraa kan itti miliyeenara ta'e nama biraa warra already haaduu garlamee asis qophooftee achis qophooftee jirtu sooromte ta'e already maaltu ta'e warroota dura nagaa maaliif biyyi deeggartatte nonni har'a miliyeenara ta'anii makiinaa cuqqaalamaadhaan na bukkeedha ani gaafani finfinnee keessa haadha hospitaala ciibsee raddaatiidhaan bajaajiidhaan taaksiidhaan olii gadi fiigee qoricha barbaadadhu makiinaa isa gurraacha isa kan deeynnetii qabatanii haa isaan na arguan isaan hin argu haa beeftuu jedhanii na waamanii na bira darbu salphannee inni kaan bultiitti dhabee inni kaan ollaa isaatti dhabee inni kaan riyaa oromootti dhabee gara warri miidiyaa irra teessee haasofti jetti salphoo duwwaan teessee akkas haasofti miindaa ishee nyaata ani garuu waan tokkoon isinitti hima balaan hin beekamne isinitti haasallata balaa isin hin beekne badhaadhina amma jirutti balaan isin hin beekne isinitti haasallata ani nama biraamin isinillee rabbi bilisa sinaa baasu isin akkasin bilisa baatanii hawwii kooti nama abbaan isaa du'ee awwaalannan nama gadi beek magaalaa keessa shaayii buna dhugee hin deebin mootummaa wayyaanee koo dur naayit kilabiif adeema naayit kilabii deema sa'aatii 7 booddee mana yeroo akka ndaaqolitti galtanii yoo waa koshuus jedhee yoo na ajjeese eenyuun na rukutecha maal godhu qabeenya akkasii qullaa bakki keessa ciisee caakaa keessa ciisee horii waan tokko malee yoo jiraattanoo kanaafuu kan kana furmaata fidu sanyii faa wajjin qofaa araaramoo otoo hin taane walii gal maroo faa wajjin araarama maroo deeggaree miti marootu didee bosona jira warra moroorraa folloqe araarsattanii xiiqiidhaan baqa kennasu isaanii wajjin araaramne ati maal fidda boris nama itti ergitanii gargar cabsitu itti araaramtu gargar cabsitu madaa lubbuu du'a oromootti dheeressa kana shoo baga yaadadhe tuun hin cufini kana madaa oromootti dheeressa kan biraa warri miidiyaa kana keessaa gruppii keessaa community keessa eessa keessa gargaarsa oromoo rakkate gargaarsa horiyaa sitti buumnaaf gargaarsa achitti buumnaaf tiktokiidhaan gargaarsa sitti buumnaaf warri jedhan kuni yeroon taa'ee yaadu jarootumatu rakkoo oromoo kanaaf akka namni tokko rakkatee dararamee qeesaa gadhiisee gargaarsa kana godhan barbaadu laata akkan jedhu nageessisee ramma wanti ta'u oromoo nama kan barbaachisu I don't know nageenya natti fakkaata malee birriin har'a naalaattee bor hin jiru armee qofaatiyyuu yerootti kennuu hin danda'u kan nama birrii mitiiti har'a naalaattee bor dandeessu birrii nami karattuu nama godha birriin nama naaffise nami namaa kenne nami kaashii fuudhee namatti kenne saree nama godha oromoodhaaf maaltu barbaachisa nageenyaaf tasgabbii balbishaan mini muka albaanbee lafa keessaa dinnicha lafa keessaa qotee nyaatan karannaa kanarraa dhaaba karannaa oromoof hin karatinaa oromoon rakkataa minila lakka godhee agadaa boqqolloo ollaa isaatii cabsee cuunfatee nyaate nagaa dhabe uummanni oromoo adaraa rabbiif jedhaati warri karattuu gootanii birrii gargaar birrii mana gargaar ati kiisii kee keessaa 150 baafta waan guddaa min garuu jaroota sana dhaqee maqaa isaaniitiin karatame gartee kun nama 20 keessaa namni 3-4 argate warri 7 dhaabbatanii salfii dhaabbataa oolanii manatti galuun argatan
Jiruu isaaniillee kan soqotanii yookiin waa hojjetataa oolan kan siraa qoraan coranii gabaatti geessan waa argannaa dhaqanii jedhanii guyyaa guuttachi dhaabbataa oolanii galuun argatan. Kanaafiyyuu karannaa kana irraa dhaabaa garannaa kana irraa dhaabaa uummata Oromoo kan barbaachisu nagaaf tasgabbii akka isaan argatan dhiibbaa mootummaa kana irratti goonee hunda uummata kan abaa'oo miti maroominiif hannoo wajjin akka naraaramu mootummaan kun harka keenya jira uummataa jira nuun uummata jechuudha. Uummanni miidiyaa kun akka duriin faca'inaa waliin jibbinaa garee tokkoon qoodinaa namootaaf gandaan hin ijaaraminaa garuu TikTok qofaarran taa'inaa miidiyaadhaan dhiibbaa irratti goonee akka isaan gar tokkotti deebi'anii araaramanii tokko ta'anii nageenyi bakka gadi ba'ee namni mana isaa dhaqee fira isaa ollaa isaa dubbisee galu. Tooftaadhaan walajjeesuun kun hafee abaluun qabee abaluudhaaf birrii ergi abaluun qabee abaluurraa birrii ergi bakka ata fiilmii irratti arginu zaahira nama irratti argaa irra biyya keenya keessaa kana balleessuuf immoo yoo nagaa ta'eetu eenyu akka ta'e adda baafnee beekna. Kanan isiniin jedha. Kuni. Kanan isiniin jedha galatooma nagaatti naa bulaan jedha. Eewni natti ergee.